Sochii nageenya tiraafikaa ajandaa biyyaa fi kan addunyaa ta'e teeknooloojiitti fayyadamuun hojiirra oolchuun murteessaadha jedhan. Itti aantuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Addaa Bilisummaa dhimma kanarratti qaamolee dhimmi ilaallatuuf magaalaa Adaamaatti kallattiin hojii fuulduraa kennameera. Habtaamuu Saamu'eel Tordofe. Sochii nageenya tiraafikaan balaa uumamaa jiruun lubbuu hedduun badee dhalataanis karattafuun yaaddessaa ta'eera. Balaa tiraafikaa ittisuuf abbaan taayitaa geejjibaa Oromiyaa teeknooloojii haaraan as ba'aa jira. Fayyadamni teeknooloojii kunis balaa du'aa uumamaa jiru xiqqeessuuf akka ta'e kan himan Daayireektara olaanaa abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaa Injiinar Taakkalee Uumaati. Waa'ee lubbuu namaa odeessinutti ragaa qabatamaa yoo barbaachisaa ta'e teeknooloojii jijjiiruu qabu, yoo barbaachisaa ta'e seerri jijjiiramuu qabu, yoo barbaachisaa ta'e poolisiin biyya kanaa, hojmaan biyya kanaa jijjiiramuu qabu ragaa irratti hundoofnee ragaa jiddu galeessa goonee haa hojjennu irraa ka'umsisaa jirra jechuudha. Waan addaa miti. Tokkoffaa konkolaachiftoota gabaa keessaa baasuufis miti kaayyoonsaa. To'attoota hojii keessaa baasuufis miti kaayyoonsaa. Kaayyoonsaa lubbuu namaa irratti kan xiyyeeffate namni dogongora namaatiin kan to'atus kan konkolaachisus abbaan konkolaataas namni daandii irra deemus dogongora dhuunfaatiin dogongora namaatiin balaa dhufu salphisuu yoo danda'e immoo hambisuudha. Galma ga'iinsa teeknooloojii kanaaf qaamoleen dhimmichi ilaallatu kutannoon hojjechuutu irraa eegama kan jedhan pirezidaantii itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa Adde Xaayibaa Hasan. Fedhii qabaatee kutannoo qabaatee jijjiiramaaf onnatee waan kan hojiirra yoo oolchuu hin dandeenye kunillee teeknooloojiin akkasii bara wayii dhufeera kan jennu ta'a malee jijjiiramattiin laakka'uu hin dandeenyu. Jijjiiramattiin laakka'uu hin dandeenyu jechuudha. Kun akka hin taaneef kutannoon jiraachuu qaba. Nuu galuu qaba. Wanti akka biyyaatitti balaan dhufaa jiru kunis bara baraan rakkoon gahaa jiru kunis eenyuun irra akka gahu hin beeknu rakkoon kun. Dhimmi sochii geejjibaa dhimma hawaasa bal'aati. Imaammanni geejjibaa sadarkaa biyyoolessaatti babal'achuu qabas jedhan. Tiraafiik moobiliitiin magaalaadha godinaa fi naannoodhaan kan daangeffamu miti. Is a nationwide issue. Biyyaan daangaa ajandaa biyyaatii irra darbee yeroo tokko tokko ajandaa addunyaa ta'ellee yeroo itti mul'atu jira. Kana jechuun labsiiwwan bahan dambiiwwan sochii tiraafikaa nageenya tiraafikaa hojiirra oolchuudhaaf sadarkaa naannootitti bahan mataa isaatiin gahaan ta'u akka biyyaatitti yaadamutu itti jiraata. Imaammatni sadarkaa federaalaatitti bahu dambii fi qajeelfamni sadarkaa federaalaa biyyoolessaatti bahan sochii nageenya tiraafikaa guutummaa biyyattiitti kan mirkaneessu giddugala godhachuun isarra jiraatu dhimmoota sadarkaa biyyaatitti jiran ta'utu isarra jiraata. Seektara kana gama barbaachisaa ta'een tumsuuf mootummaan naannoo Oromiyaa qophii ta'us Adde Xaayibaan himaniiru. Karaa qindoominaatiin qabeenya jirullee itti fayyadama gama biraatiin immoo dhimmoota murteessaa ta'an irratti akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu irratti gadi fageenyaan seektaroota wajjin sadarkaa boordiititti illee mari'anneetiin waan ta'uu qabu kamiyyuu akka gochuu qabnu kutannoon jiru bal'aa ta'uu carraa kanaan agarsiisuun barbaada. Alammaltummaa seektara geejjibaa keessatti mul'ataa jiru kutuun murteessaadhas jedhame. Haala kanaan duriitiin akkuma jedhame kana keessatti namni hundi gahee qaba jechuu miti. Namni hundi hattuudhaa jechuu miti. Namni qulqulluu ta'e dafqaa oolu kan aduun gubataa oolu roobaan dhahamaa oolu baay'een akka jiru hin beeku. Hagasuma immoo hattummaan as keessa jirullee teeknooloojiin kun akka hojiirra oolleef wanti yaadame kun maallaqni haganaa irratti dhangala'eef akka qilleensa irratti hafu kan taasisu baay'ee yoo ofitti murteessinee jechuudha. Yoo natti hafu hin jedhini wanti kun karaa guutuu ta'ee hojiirra hin oolu waan ta'eef gama kanaan dhimmi rakkoon seektara kana keessatti bara dheeraadhaaf gangalataa bahe karaa sassaabdummaa hojii wal qabatee jiru kanarratti illee jijjiirama fiduun murteessaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Indaastiriin geejjibaa bakka safuu fi eenyummaan uummatichaa keessatti kabajamu akkasumas yerootti rakkoon nageenya tiraafikaa hir'atu taasisuuf kallattiin kaa'ameera. Oduma wal fakkaatuun balaa tiraafikaa namtolcheen uumamu barsiisuu fi seeraan to'achuun murteessaadha jedhan Komishinarri Komishinii Poolisii Oromiyaa Komishinar Jeneraal Malaakuu Faantam dhimma kanarratti akkaataa itti fayyadama teeknooloojii haaraa irratti qaamolee dhimma ilaallatuuf hubannoon kennameera. Ammas Habtaamuu Saamu'eel.
leenjiin teekinooloojii haaraa SMS yookaan ergaa gabaabaa haala salphaan sochii nageenya tiraafikaa to'achuuf gargaaru abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaa fi Koomishinii Poolisii Oromiyaan kilaasteroota 6 keessatti to'attoota geejjibaa fi tiraafikaa naannoo Oromiyaaf magaalaa Adaamaatii kennameera. Teekinooloojiin haaraan hojiirra ooluuf deemu kun haala salphaan seera cabsitoonni gulantaa kamirratti deddeebi'anii seera cabsu jechuun qorachuun seeratti dhiyeessuuf jedhan Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaa Injiinar Taakkalee Uumaa. Waggaatti fakkeenyaaf seerri darbitoonni baay'inaan kan galmaan lakkoofsa tokkoffaa irratti yoo ta'e rakkinni wayii jira jechaadha. Rakkinni jiru sun yookaan hubannoo irratti rakkinni jira, yookaan dandeettii irratti rakkinni jira, yookaan qaawwaa seeraatu jira jechaadha. Abbaan taayitaa geejjibaa boordiin nageenya tiraafikaa taa'ee xinxaalee sun callisee oduuf miidiyaaf akka hin taane garuu mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyaate kan mootummaan naannoo Oromiyaa sirreessu akka inni sirreessu. Abbaan taayitaa kan sirreessu akka inni sirreessu. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa akka sirreessu akka inni sirreessu taa'aa jechaadha. Kana malees dhaabbilee konkolaataa hayyama sobaa kennan adda baasuu fi konkolaachistoota ragaa sobaan konkolaachisan adda baasuun hayyama qulqulluu ta'e kennuuf jedhan Injiinar Taakkaleen. Ragaan sobaan sun adda ba'ee barumsi kennamee ragaan dhugaa kennamaaf malee nuti nama gabaa keessaa baasuun miti. Innumaayyuu kan yaadamaa jiru namni baay'een ogummaa kanatti akka galu, namni dandeettii qabu, namni ga'umsa qabu, namni ragaa dhugaa qabu akka galu barbaannaa jechaadha. Indaastirii geejjibaa fooyyessuuf teekinooloojiin deeggaramuun murteessaadhas jedhame. Balaa tiraafikaa namtolchee to'achuuf ammoo seeraan hoogganamuun falataa jedhan Koomishinarri Koomishinii Poolisii Oromiyaa Koomishinar Jeneraal Malaakuu Faantaa. Badii nuti raawwanne akka uumamne yoo jennu barsiisuudhaan waan nurraa eegamu hojjechuudhaan waa hunda yoo goone sadarkaa kamittuu namni balaa tiraafikaatiin akka miidhamne sadarkaa isaatti akka hojjetu yoo goone balaan tiraafikaa kun hir'achuu hin danda'a. Akkuma waliigalaatti balaa tiraafikaatiin biyyi teenya ittiin beekamtu akka naannoottis kan ittiin beekamnu kan yeroo gabaabaa keessatti hojjennee keessa ba'uu dandeenya isa jedhu. Hirmaattonni leenjichaas hubannoo argatan hojiitti hiikuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Seerri kun dabee lubbuun namaa qabeenya adda addaa kan inni bahaa jiru namaan dhufe wanti kun wanta jedhu kan hubadheera jechuudha. Ammas immoo wanta kana hambisuu kan dandeenyu namaan wanta kana hambisuu akka dandeenyu yoo kutannee hojjennu yoo cimnee hojjennu. Gara fuulduraatti hojii kana milkeessuudhaaf wanti ani raawwachuu qabu murannoodhaan hojii kana haala iftoomina qabuun raawwadhee teekinooloojii kana fayyadamuudhaan lubbuun namootaa akka hin dhumne dhumaatii irraa baraaruudha kaayoon kiyya. Erga shaakallii leenjii teekinooloojii haaraa geggeeffameen as seera cabsitoonni tiraafikaa 13,805 kan galmaa'anii fi balaan 1,002 immoo ragaa galmaa'e ta'uun himameera.